bulchiinsa ministeera muummee Abiy bulchiinsa abbaa irree jettee ibsite amma akkasii ilaalchi akkasii. Abbaa irree laamshoftu anas namanii Abiy namanii warra keessanii bilbili gaafadhu. Wacaaluu irratti nu gaafadhaa jiran waan beektan qabdani. Amma nu wadhu kitaaba keessa barreessee jira. Wanni ani beeku garuu erga gurbaan ajjeefame irraa kaasee qaamni mootummaa dhugaan akka hin baaneef dho'isaa hedduu godhaa akka ture ifa. Sammuu kitaaba keessa kaa'ee jira. Laptop kan kee kaa'atu obbo Lammaa Magarsaa kenniti. Eegi laptop itti kennite obbo Lammaa illee dachuuba as buuteen isaa dhabamtee. Laptop itti narra nafta. Naasuu yeroo san Abifaa keessa jiran keessa baasuufin bifa sanii itti kenne. Lammaan nama galaa taate Oromoodhaaf. Ingaabu kitaaba keessaa kan jiru tokko Lammaa deeggaruu hoyyatti Ingaabu'an. He is a decent human being. Sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromoo qaaneessuu didduudhaan keessa ba'uu isaatiif I am proud of supporting him. Wanni Ingaabu namni baay'ee maaliif Ingaabu jedhan. Wanni Ingaabine keessaa tokko gurbaasan. He is a good human being and he is a good Oromo, good Ethiopian. Waa tolchuu dadhabde waa balleessurraa of qusachuu danda'uun waan gaariidha. Kanaaf anammas I have a huge respect isaaf. Okay, wal quba qabdu jechuudha. Yes. Gaafif deebii xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad BBC waliin godhe irratti gaafii gaafataman hundaaf deebii kennee jira. Gaafiin ijoon inni gaafatame du'a Hacaaluu Hundeessarraa maal quba qabda? Maal yaaddee jirta? Akkasumallee obbo Lammaa Magarsaa eessa jira? Laapitooppii obbo Lammaa Magarsaatiif kennite maalirra jira? Obbo Lammaan hoo maaliif callise? Achumaan dhabame eessa jira? Wal quba qabdanii? Akkasumallee muummichi ministeera yeroo ammaa kana Dr. Abiy Ahmed biyya Itoophiyaa bulchuutti kan jiru Oromoo ni miidhamoo ni fayyada kan jedhu bal'inaan kan gaafatame ture jechuudha. Gaafilee jajjaboo hawaasarraa dhiyaate hundumaayyuu jechuudha. Gaazixeessaan gaafatee jira. Gaafii isaniif deebii akkam akka inni kenne anillee yaada kiyya irratti hin kenne jechuudha. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota keenya qophiin kun qophaa'ee kan isiniif darbaa jiru chaanaala Oromaan irraa namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'a. Akkasumallee viidiyoo kana like godhuu hin dagatinaa waan viidiyoo irraa isinitti mul'ate sanduuqa koomentii jalatti yaada keessan barreessuu hin dagatinaa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo amma jalqaba irratti kan waliin ilaallu obbo Jawaar Mohammad xiinxalaan siyaasaa jechuudha guyyaa har'aa gaafiif deebii BBC waliin godhe irratti kan inni gaafatame jechuudha keessafuu jechuudha dhimma hawaasni gaafate keessa dhimma ijoo kan ta'e obbo Lammaa Magarsaati fi akkasumallee du'a artisti Hacaaluu Hundeessaati jechuudha. Mee du'a artisti Hacaaluu Hundeessaatiin itti akaayyannu. Du'a artisti Hacaaluu Hundeessaa maalirraa quba qabda guyyuma san hidhamtanii kan jedhu gaafatamee ture jechuudha. Innilleen dubbii san keessa deddeemuu hin barbaanne. Dubbiin artisti Hacaaluu Hundeessaa kuni qabsaa'ota Oromoo biratti taate mootummoota biratti taate maal akka ta'e hin beeknu dhiigni isaa hundumtu awwaaluma barbaada jechuudha dhugaa dubbatuuf jechuun obbo Jawaar Mohammad awwaaluu barbaada jechuu kiyyaa miti yaani innillee banee dubbatu hin barbaanne bakka wanti kun incitii haa ta'u bakka waan ta'e naaf hin galle namoonni hundinuu mee ilaala Itoophiyaa keessatti namoonni gaafiif deebii gara mootummaatirraallee haa ta'u gama paartii siyaasarraallee haa ta'u jechuudha namoonni dubbii Hacaaluu du'a artist Hacaaluu Hundeessaa kana ifaan ifatti directii baasee dhugaa jirtu dubbatu hin jiru jechuudha. Duraanumaa namni fakkeenyaaf rakkoo Oromoo kana sirritti guutummaan guututu baasee kan dubbatu obbo Jawaar Mohammad. Garuu har'a obbo Jawaar Mohammad illee du'a artist Hacaaluu Hundeessaa san jechuudha ifaan ifatti waan dubbate hin qabu bakka jechuun ani ragaa qulqulluu hin qabu yookaan waan jira waan hubadhe kitaaba keessatti barreesseetiin jira immoo kan odeeffannoo qabu kan ragaa itti hin qabne hin barreessine waan odeeffannoo malee ragaa itti hin qabne immoo barreessuuni dhiiga namaa san awwaaluu waan taate sobuun hin ta'u hin barreessine jedhee achumatti goolabee jira jechuudha. Achumaan dhiiga qaxalee hacee keenya rabbi haa baasuma jenna kan dhiiga namaa baasuusa. Gumaa kee rabbi siif haa baasu hacee dabalataan kan inni gaafatame waa'ee dhimma laapitooppiiti. Laapitooppii irratti kan gaafatame jechuudha. Waa'ee laapitooppii kan keetii duraan gaafa Ameerikaa irraa galtu obbo Lammaa Magarsaatiif kennite laapitooppii sun eessa gore Lammaa Magarsalleen achumaan dhabameedha kan gaafatame jechuudha. Saniif waa'ee laapitooppii kun irraa hin hafne jedhee qaallichi diimaan itti kolfee bira darbee jechuudha waa'ee laapitooppii sanillee. Egaa yeroo saniif jechuudha baay'ee sodaatamaa ture dhugaadha kuma inni jedhee aangoo kana nu harkaa fuudhaa yookaan aangoo kana gara biratti nu harkaa dabsa waan jedhamu poodiyoo sodaa hamaa keessa turte inni immoo waan san jechuudha appreciate godhuuf jechuudha uummata isaan jajjabeessuuf jedheeti laapitooppii san kenneef jechuudha akka inni jedhetti akka obbo Jawaar Mohammad irra jedhetti jechuudha isaan san jajjabeessuuf yookaan akka inni isaan san deeggaru yaada isaanii san deeggaru akka isaan hubataniif bakka qaawwa san cufuuf laapitooppii san
itti kennee jechuudha obbo Lammaa Magarsatti jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaa immoo achumaan fudhatee ittiin bade jechuudha laapitooppii wayyaanee kuffisanii jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaa illee egaa akka lubbuun jiru akka Awurooppaa jiru obbo Jawaar Mohaammed irraa ifaan ifatti afaan isaatiin dubbatee jira. Obbo Lammaa Magarsaa galata guddaa akka uummata Oromoo biraa qabullee obbo Jawaar Mohaammed afaan isaatiin dubbatee jira jechuudha. Oromoon keenya wanni badee bakka jechuun wanni rakkoo ta'e Oromoo keessatti badii namaatii fi rakkoo namallee jechuudha yookaan galata namallee waan galata dura namni nama isaaf godhe san hin yaadatu namni keenya jechuudha. Rakkoo xiqqoo boodan uumamtu yaadatee nama san jibbee Oromummaa keessaa baasuuf leef cinqamaa jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed garuu har'a galata galchee jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaa galata galchee fi akkasumallee akka inni uummata Oromoo hunda biraa galata guddaa qabu ifaan ifatti dubbatee jira. Obbo Lammaa Magarsaa yoomiyyuu taanan jechuudha badii fedheeyyuu osoo balleesse jechuudha. Oromoon irra darbaaf namni hanga Lammaa Magarsaa Jawaarillee daran namni hanga Lammaa Magarsaa Itoophiyaa keessatti saba Oromootiif cinqamee fi saba Oromootiif bakka qabsaa'e an dhugaa rabbiin jira jee hin yaadu. Har'a kan kiiloo 4 keessaa biyyi jechisiisu Lammaa Magarsaati. Jawaar kan jechisiisu Lammaa Magarsaati. Na amanaa kana qabsoo qeerroo kan obbo Jawaar Mohaammed durfamu kan galmaan ga'e ibidda duubaa itti shidaa jalqabaa kaasee hanga dhumatti kan xumure obbo Lammaa Magarsaati fi jaallan isaati kana dhugaa lafa jirtu kun jechuudha. Kanaafuu obbo Lammaa Magarsaa bakka jiru silaa osoo bahee saba kanaaf sagalee ta'e akkasumallee gara Oromiyaatti nu deebi'ee hawwii keenya jechuudha. Waa'ee Lammaa Magarsaa illee asumaan haa xumurru. Waa'ee marroorrallee jechuudha waa hedduu dubbate jechuudha. Har'a xiinxalaan siyaasaa baay'ee xiinxale jechuudha. Dabalataan waa'ee muummicha ministeeraa illee dubbatee jira. Muummichi ministeeraa akkuma obbo eenyugaa Jawaar jedhe jechuudha. Mootummaa qorkee mootii qorkeeti gaa bakka mootii nu miti gaa kaje mootii qorkee yookaan mootummaa abbaa irreeti jenna abbaa irrellee kan laamshaye jechuudha. Laamshuwaan laamshaye tokko hin beekaniif kawaa godhuu hin dandeenye bakka moqumaaf qachi taa'u jechuudha. Ittiin hambifnee bardugaa rabbi har'a bar dhukkema irraa kaase siin jeegaa ajaa'ibaa bardugaa maaliif akkana walqee kan garuu dhugaa abiyyiilleen dhiyoon tana ittiin hambifne dhukkee itti gingilche kunis har'a dhukkee itti gingilche Jawaar garuu hoggaan akkanatti taa'ee ilaalu qabsoo galee sanitti qabsoo gaafa qeerroo sanitti deebi'uuf deema jechuudha. Maaliif jennaan abadan jakunu amma hangana mara amma kana caalaa teenyee hin obsinee kana caalaa saba keenya rakkoo itti dhiifnee hin teenyu jechuutti jira jechuudha. Amma booda waan jira hundaa'u baasnee dubbannaa hawaasaan ifa goona jechuutti jira. Waan jira kitaaba keessatti barreeffame kanaaf immoo baafnee dubbannaa jechuutti jira. Dabalataan feesbuukaatu jira amma immoo kan jiru tiktaaka waliin qabsoona waan jirullee ni fakkaata jechuudha. Jechuun jireenya gaafsan jiru kan feesbuukaati kan amma jiru immoo kan tiktaakati jedhee har'a afaan isaatiin dubbatee jira jechuudha. Egaa yaada kanarraa maal hubattu gaa isin yaada namaa kanarraa ho'i hubattu bar namni kun yaada inni maddisiisu kanarraa yeroon akkana ilaalu Jawaar Mohaammed dhibbatti akka gara qabsoo deebi'uuf deemu ifa jechuudha. Abiyyiillee haala saniin qeeqa hamaa irratti kaasee egaa dubbii isinitti hin dheeressu kaaniif namni hundinuu dhaggeeffatanii jirtanii gaaffii deebiin godhessanii haala saniin abiyyiillee qeeqa hamaa irratti kaasee waan jiru jechuun ani nama mootummaan fakkeenya mootummaan kun Oromoo ta'uu isaa hin kaanu garuu aangorra kan jiru itti gaabbitamu itti hin gaabbitu aangoo dabarsanii oppodiyootti kennitaaf kanaaf jedhamee yeroo gaafatamullee inuma itti hin gaabbu jedhe tasumallee itti hin gaabbu jedhe jechuudha. Iyyuu siyaasaa jechuun namni beekaan bar gaafa rakkoon feetillee yoo irra geesse bakka beekumsa ofii saniin si gargaara beekumsa isaa saniin si dhaqqaba jechuudha. Dhugaa jechuun amma biyyi namii dhalle jedhee dhiibbaa waan irratti godhe hin qabu jechuudha. Aangoo isa harka geessisanii fi annin gammadaa jedhu nan gammadaa bakka jechuun nan jajjabeessa'uu je maaliifi diinni fudhaturra inni yoo fudhate jabaa ufi yookaan kan jallaa ufi takkiin hin qajeelfatanii takkiin hin caccabsanii ibidda yoo dide ibidda kaayaniiti dabsanii sirreessanii jechuudha qajeelchanii jechuudha akka kazaraa jallisanii muka kazaraa godhansaniitti jechuudha. Dhugaadha jabaa ufi yookaan nama ufi hoo jallatillee hin qajeelchanii jechuudha. Haala sanii jechuudha qeeqa irratti kaasee mee kanumaan haa xumuru dabalata. Waa'ee waraanarrallee gaafatamee jira waa'ee wal marii araara gara fuulduraatii fi kan darbee irratti illee jechuudha gaafatamee jira waraana bilisummaa Oromootii fi waraana mootummaa gidduutti marii araaraa kan tahamuu deemuu fi kan tahaa jirullee waa'ee uummataatti wal qabsiifamee gaafatamee jira jechuudha. San irratti illee deebii quubsaa kenne jechuudha. Deebiin inni kenne fakkeenyaaf waa'ee waraana irratti kan gaafatameef waraana dhibbatti kan dide mootummaa ta'uu ifaan ifatti lafa kaayee jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo akkasumallee inuma waraana bilisummaa
bilisummaa Oromoo bira dabalatee jechuudha qaamni Itoophiyaa keessatti lolaa jiru fakkeenyaaf yeroo ammaa kana qaama sadii waraana bilisummaa Oromootii fi waraana mootummaatii fi waraana naannoo Amaaraati faannoo kan wal lolaa jiru. Inumaa naannoon Amaaraa sunillee jechuudha mariif akka qophii taate dubbataa jira jechuudha. Hariiroo waggaa dheeraa akka Amaaraa walillee hin qabnu jechuudha dubbatee jira jechuudha obbo Jawaar Mohammadi. Kanarrammoo hin deeggaru bakka kana hariiroo waliin isaan waliin qabnu hanguufeen illee osoo waliin qabne qabaanne jechuudha. An kana hin deeggaru jechuudha. Isaanuu keenya hin deeggaranii nullee waan kan isaanii deeggaruuf hin qabnu. Waa'ee waraana irraammootu waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaa kana galaa jiru jechuudha. Hedduu kan nama gammachiisuu fi akkasumallee silaa akka kiyya namni tokkoyyuu bosonatti hafu jechuutti jira jechuudha. Dullee kanuma jaa jira jechuudha. Garuu osoo walii galanii haala nagaa irratti walii galanii walii galteedhaan rakkoo Oromiyaa keessa jirtu hundaa'u furanii akkasitti galanii baay'ee gaariidha. Kan Jawaar jedhelleen isuma kana jechuudha. Waraanni galuu rakkoo Oromiyaa keessa jirtu furuu hin dandeessu, nagaa fiduu hin dandeessu. Uummata kanaaf nagaa waaraa fiduu akka hin dandeenye dubbate jechuudha. Itoophiyaa sabaaf sablammoota hammattee dimokiraasii dirreen siyaasaa itti bal'attee jechuudha. Sabaaf sablammoota hundaa of keessatti hammattu Itoophiyaa akkasii ijaaruu barbaannaa tan Oromiyaallee keessatti jiraattee Amaarris Oromoonis Oromiyaa keessatti Amaarris Amaara keessatti ittiin jiraate biyyattii jedhee biyya waloo ijaaruu barbaanna malee Abiyyiin garuu biyya waloo san ijaaruu nama hin barbaannedha. Akkasumallee inumaa hinciitii takka ta'anii dubbatee jira gaafa Ameerikatti yaamee waliin haasayanillee jechuudha. Akka waan Abiyyii dhiiga Abiyyii keessa wanti dimokiraasii jame hin jiru je bakka inni abjuu harmee isaa qofa galmaan gahuudha. Sirna mootii durii deebisuu sirna mootii jaaruu qofa kan inni hawwu malee waa'een dimokiraasii dhiiga isaa keessa dhiisi dhiiga isaa keessa hin jirtu jedhe jechuudha. Obbo Jawaar Mohammad irra gaafaan isaatiin akka dubbateetti garuu kuni dhugaa ta'eef soba ta'ee waan ta'e hin beekne Finfinnee takkitti yoo taate malee magaalaan Oromiyaa kutaalee Oromiyaa keessa jirtu hundumtuu akka Abiyyi harka hin jirrellee dhibbaan dhibbatti dubbatee jira. Waa'ee qaala'insa jireenyatii fi dararaa uummata irra gahaa jiru Jawaararraa dhukkeetti kaase jechuudha. Waan hincitii mootummaa ta'e gadi guure jennaan jechuudha. Jalumaa gadi guure karragaa kursiirraa rifatee barmataan dhukkubee gidaararraa mana lafa dhaqeewu hin dhabamu jechuudha. Qaama deeggaraa mootummaa kan ta'e jechuudha. Dhugaa dubbatuuf jechuun waa hedduutu gadi yaa'e waa hedduutu dubbatame. Akkasumallee uummata hedduutu uummanni duraan onnee dhabe hedduutu irra abdii horatee jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota yoo dubbatan akkuma Jawaar Mohammad kanatti dubbatu yoo dhiisanillee akkuma Lammaa Magarsatti afaan qabatanii taa'u yoo nama fixuu fi akkasumallee yoo kijibuu fi ololaan biyya bulchuu taatellee akkuma Abiyyi Ahmad kana jechuudha. Gootummaan dhukkaasanii buluu yoo taatellee akkuma Marroo kana jechuudha. Dhuguman isiniin jedhaa bar yoo siyaasan waanuma hundaanuu laamshanii taa'uu taate akkuma Daawit Ibsaati jechuudha. Siigalee yoo gootummaa fi akka itti loluu dhabe bakka jechuun diina sodaa fi diina sodaa dhugaa saba kiyyaa hin dabsuu je ifaan ifatti bahee dubbatu akkuma Koloneel eenyu jettan kan amma dhiyoon tana gaafiif deebii godhee bahee kana ganatti kan kafaa'oo keessa jiru kana gammachuu ayyaana jechuudha. Kan akka isaa kana jechuudha. Dhugaa sabaa waan tokko hin dabsu irraan hir'isu seenaa Oromoo hin jallisu hin dabsu irraan hir'isu ittiin dabalu jechuudha. Waan jira guutuu gadi baasee dubbataa jechuudha. Kanaafuu nama saba ofiitiif dhugaa dubbatu nu haa godhu. Akkasumallee nama mirga saba ofiitiif falmatuu fi biyya ofiitiif falmatu nu haa godhu. Daawwattoota kiyya egaa hayyuun keenya akkuma beekamu guyyaa boruu kitaabni hin gaabbu jedhu guyyaa boruu ni eebbifama jechuudha. Kanaafuu hundumti keessanuu hamma dandeessaniin yeroo laayiviin achirratti darbu sheer godhuu hin dagatina. Namoonni chaanala keenya faaraa taatellee sabskiraayib godhuu hin dagatina. Viidiyoo laayikii godhaa koomenti duree irraa isiniif dubbadha jechuudha. Koomenti jalatti yaada keessan naaf qooduu hin dagatina. Qophiin keenya kanarraa kana fakkaate jechuudha. Qophiin keenya kaafanitti fufuu qophii biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.